Paartileen morkattoota magaalaa Finfinnee filannoon marsaa torbaffaa bara kana bilisa amanamaa fi dimokiraatawaa akka ta'uuf kan hojjetan ta'uu beeksisan. Manni maree paartilee morkattoota magaalaa Finfinnee raawwii hojii isaa ji'oottan ja'an darbanii qorateera. Hojii raawwachiiftuun kutaa magaalaa Lidataa Aadde Liilti Gidee waltajjii kanarratti haasawa taasisaniin filannoo waggaa 5 dura bara 2013 taasifame ija paartilee morkattootaa kan banee fi dimokiraasii bu'uura kan kaa'edha jedhanii filannoon bara kanaas bilisa amanamaa fi dimokiraatawaa akka ta'uuf gaheen paartilee morkattootaa olaanaa ta'uu himan. 2013 ላይ በነበረን የምርጫ ሂደት ውስጥ filannoon bara 2013 gaggeeffame seenaa keessatti kan hin jirree fi filannoowwan duraan taasifaman caalaa ija paartilee morkattootaa kan banedha. Waldhabdee tokko malee inni tokko isa tokko otoo hin dhiibin filannoo qofaan mootummaa hundeessuun biyya ijaaruun akka danda'amu kan itti mul'atedha. Filannoo bara kanaarrattis dirree siyaasaa paartilee hundaaf mijataa taasisuun hunduu yaada isaa bilisaan kan itti ibsatu akkasumas filannoon marsaa torbaffaa nagaa bilisa amanamummaa fi dimokiraatawaa akka ta'uuf waliin hojjechuu murteessaadha. ምርጫው ሰላማዊ ሆኖ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ፍትሃዊ ሆኖ እንዲቀጥል walitti qabduun mana maree paartilee morkattootaa magaalaa Finfinnee duraanii Aadde Addis Mahammad Gamasaaniin manni marichaa ji'oottan ja'an darbanitti hojiin ijaarsa sirna dimokiraasii fi harka qalleeyyii deeggaruu irratti hojjetame boonsaa ta'uu ibsanii qophii filannoo bara kanaafis leenjii ijaarsa dandeettii dabalataa kennuuf haal duree kan xumuran ta'uu eeraniiru. የሴቶች ክንፍ የወጣቶች እና የአካል ጉዳተኞች ሲሆን manni marichaa damee dubartootaa dargaggootaa fi qaama miidhamtootaa ijaaruun ijaarsa dandeettii cimsuu irratti dhaabbilee tola ooltotaa waliin qindaa'uun hojii boonsaa ta'e hojjeteera. Filannoo fuula keenya dura jiruufis dhaabbilee garaagaraa waliin ta'uun leenjii hubannoo uumuu kennuuf haal duree xumurree jirra. የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ጋር በመተባበር ጥሩ ጠቃሚ ስልጠናዎች እየወሰድን Hoogganaa itti aanaan mana maree paartilee morkattootaa magaalaa Finfinnee Dr. Mi'eessaa Ilamaa yaada kennaniin dhimmi faayidaa biyyaalessaa dhimma waloo keenyaati garaagarummaa siyaasaa qabnu irratti ammoo karaa nagaatii wal morkannaa jedhan. Paartiin tokko biyya hin bulchaa hin deema kan biraan dhufaa kan biraan deema. Uummanni fi biyyi immoo dhaabbataadha. Faayidaan biyyoolessaa fedhiin biyyoolessaa dhaabbataadha. Kanarratti ifatti maalirratti waltaanaa maalirratti tumsa goona kan jedhu seeraan hidhamee hojimaataan qindaa'ee dambiidhaan irratti hojjetamaa jira tokko kana. Lammaffaa immoo dhimmoota wal morkii irratti wal morkinu. Dhimmoonni nuti irratti wal morkinu akka paartilee siyaasaatti yaadama siyaasaa filmaata poolisii yookiin imaammataa jennu kanarratti akkamitti biyya bulchinaa irratti wal dhabuu qabna malee yoo ani hin bulchine biyyi baduu qabdi kan irratti wal dhabuun nurra hin jiru jedhamee itti galamee hojjetamaa jira. Gama kanaan karaa fagootu deemamaa jira. Aadaa dimokiraasiitiif bu'uurri bu'ee jira. Filannoof haalli mijataan kan uumame ta'uu himuun siyaasni dirree gabaa waan ta'eef waan qabattee dhiyaatteen filatamta kan jedhan ammoo paartilee dimokiraatawaa uummata walloorraa obbo Mahammad Boruuti. Manni maree waloo kun kan inni hundaa'e yaada biyyaa irratti tokko ta'ee waliin hojjechuu irratti biyya ceesisuu irratti dimokiraasii babal'isuu irratti wantoota akkasii kanarratti wal ta'ee waliin hojjechuu irratti kan inni waliin hundaa'e jechuudha. So filannoon immoo dimokiraasiyaa akka ta'utti dirreen siyaasaa babal'ate hunduu dhufee yaada isaa bilisaan ibsate politikaan dirree gabaati yaada keetti kan itti fudhattee dhuftee gabaatti dhiyeeffattu yaada sana immoo mootummaan biyya bulchaa jirus paartileen siyaasaas bilisaan yaada isaanii gabaatti dhiyeeffatu gabaatti gurguratu yaada isaanii sana uummanni yaada isaanii sana ilaalee isaan filaa jechuudha. Manni maree paartilee morkattootaa magaalaa Finfinnee karaa dimokiraatawaa ta'een keessoo isaatti filannoo taasisuun bakka walitti qabduu mana marichaa Aadde Addis Mahammad turan obbo Maaruu Jaannee paartii ABN irraa walitti qabaa mana marichaa gochuun filateera.